Okay, hayyee akka gaafa ati addisii gizee haarawaa san biiroo teessee rakkattu san immoo jiru Itoophiyaa tanaa turre si wayya. Gaaffii ulfaata na gaafatte. Lameen tanarraa filadhu jiru Itoophiyaa irra ulfaata moo hanga biirootti sira keessan sun turre ulfaata? As ulfaata. Itoophiyaa ulfaata. Jireenya Itoophiyaa baay'ee ulfaata. Dhugaa dubbachuuf amma namni baay'ee galuuf biyaansi birrii baay'ee qabaachuu qaba. Tokko tiraanspoortiin akkasii lammaffaa moo yoo baate shaayii bunnaa jechuu jira. Kanatti baay'ee ulfaata moo biyyuma ormaa sanii deemanii dagalakatanii kara biyya ofii deebi'uu wayyan jedhaan kara kootiin. Asuma inuma ta'an feetu biyya Fedhu. Fedhu lakki nan deema. Dhageessan gaa biyya itti dhalattee guddatte keessa jiraachuurra biiroo biyya sanii dallaalis rakkisuu turre caalaa. Akkana jechuun biyya itti guddatte tun gonkumaa hoo carraa jiraachuu siif hin kennitu jechuudha. Jiraachuu jechuun ati akkanuma fiiguu qofa osoo hin taane dalagaan argattu. Ammallee biyya tana gaa shamarroonni akkasuma dargaggoonni dalagaan qaban fuutee heerumtee bultii ijaarrattee gad dhaabbachuufis maallaqa mana si feesisaa wanni kun hundi Itoophiyaa keessa jiru jechuudha. Jireenyi ulfaataa wanni hundi qaalii jechuuseeti. Jechuudha qaaliidha jireenyi dalagaan hin jiru akkamiin lamada biyyarraa ba'uu filatta. Haalli jireenyaa baay'ee ulfaata Itoophiyaa irra. Haalli jireenyaa baay'ee ulfaata. Ammoo karaa biyya sanii deemee ammoo karaa biyya gurguddaa biyya birrii shaggaa nama kafalan deemee achi hojjedhee achi deebi'ee akkasii yaada. Warri biyya alaa jirtan tokko ofitti hin dhufina. Akkam jennee maal jettaa warra dalagatu jiru? Achuma taa dalagadhaan jedhaani karaa Itoophiyaa akka hin galle. Achuma taan jedhaan dhaamsi kiyya. Sababni hojiiruun ulfaataadha ka Itoophiyaa keessa dhufanii ammoo birruma hojjetan si fixan malee homaa faayidaa hin qabu. Maallaqa illee kan balleessine maal jettaa mee warra mana madaamii qimamii mana madaamii maal dhaamtaaf? Warra qimamii mana madaamii maallaqa keessan seeraan qabadha. Asii warra keessanis yoo ta'e obboleessa abbaa mana keessanis yoo ta'e maallaqa akkuma argitanii ittiin erginaan jedha. Mootummaan Itoophiyaa jechuun baay'ee dargaggoota shamarran hojii uumuu irratti dalagu qaba. Waan karaan jabeessedha mootummaatti. Akka dargaggoonni baay'een biyyarraa hin deemne akka shamarran baay'een biyyarraa hin deemneef warri dhufelleen takka carraa hojii uummatee akka jiraachuu danda'u mootummaan irratti hojjetu qabaan jaawaan kana. Hanqina guddaa qabdi bakka tanaan biyyi Itoophiyaa tuni. Hayyeemee dhaamsa dhumaa jechuudha. Hordoftoota hiyyaan maal jettaa uummata Oromoo addunyaa gubbaa jiraniif maal dhaamta? Waamsaanii nama gaariidha. Nama akka miidiyaa irratti argan osoo hin taane yoo itti dhiyaatan ammoo gaarummaa isaa akkasitti beekama. Viidiyoo isaa ammoo FB Facebook irra kan jiru fooloo akka gootanii YouTubes subscribe akka gootan TikTokii fooloo akka daawwattan isiniif dhaama. Kunoo isinii dhaamtee jirti subscribe godhaa follow godhaa. Jirra jirtu jaalatamtoota xiyyaa fi kabajamtoota YouTube channel Dabbaal Show baga jiraattan isinin jecha YouTube irratti yeroo hedduu jechuudha isinirraa badeetiin jira amma mudannoo ajaa'ibaa takka qabadheetiin isinii dhufe mudannoon suni obboleettiin teenya tuni hawwii jamtii biyya Beeruut jiraachaa turte Beeruut jechuun gaa magaalaa guddoo Libaanos tayyaan san ni beeytanii achi jiraachaa turte achitti gartee zamana amma lolaa kana achi turte jechuudha. Zamana Iiraanii fi akkasuma Israa'el wal lolanii ibidda walitti haraa turan kana keessa achi jiraachaa turte. Amma kunoo gara biyya isii galtee jirti jechaadha. Saniif jecha waan achitti isii mudatee fi haala akkam keessa sodaa akkam keessa akka turan waan tokko tokkoon gaafadha. Nu hordofaa isinin jennaan garumatti welcome baga nagaan gara biyya abbaa keetii dhufte. Achumaanuu inni kun Dabbaal Show jaama YouTube channel xiyyaa asirratti ergaa tokko tokko dabarsita warroota ijoollee teenyata Oromoota biyya Beeruut keessa jiraatan biyya Arabaa keessa jiraatan jechuudha. Haalata achitti isaan dabarsu jiranirraa waan tokko tokko nu ibsita mudannoo kee kana warri achi jiru waan baran jeetiin amanaa. Sanirraa mee duraan dursa maqaa keettiimi ijoollee isaati. Okay, maqaan kiyya Hawwineetu Buluu jedhama. Ijoollee Arsii Nageelleeti. Ijoollee Arsii Nageelleeti. Okay, amata meeqa dura biyyarraa baate? Amata lama achi ture. Amata lama achi turte? Walumaa galatti egaa achi dhayitee amata lama jecha. Okay, hayyee. Amata lamaan kana keessa gaafa ati dhaytu biyyi san nagee qabdi? Nagaan qabdu lakki. Gaafa muduraa ati dhaytu iyyuu?
Ajaa'iba! Biyya mana gaan qabna dhayteet. Baay'ee ulfaata beektaa achi jiraachuun yoo lollis jira birrinis yoo kifiyyaanis baay'ee namaan kafalu baay'ee rakkoo hamaa keessa turre. Okay, ati gisuma gaafuma ati dhayxuyyuu isin nagaan qabdu jechuudha. Gaafuma dura ati asi dhayxayyuu. Okay, hay duuba akkamitti deemtaree ati asirraa akkamitti deemta? Yaa'u daldalaadhaan karaa karaadhaan deemne qaxxitaa osoo hin taane yoo karaa karaadhaan deemne Dubaay irraa garas qaxxitaan deemne jechuudha ejensiidhaan. Ajaa'iba! Dura Dubaay deemtee Dubaay irraa achi dhayte. Okay, daldalaa tokko sisi oofe? Wayyoo haa jaalateen hin deemne jechuudha. Okay, hayyee egaa achi dhayte haalataa jiru biyya sanii dalagaan maal fakkaata? Araboonni haalli jiru maal fakkaata? Yaa'u Araboonnis yaa'u gaariidha garuu kifiyyaan baay'ee gadi bu'aadha beektaa? Kifiyyaa xiqqoo namaa kafalu. Achi waggaa 2 waggaa 3 4 warra hojjetanii yoo homaa gochuu hin danda'an yoo birriin xiqqoodhas waan ta'eef. Okay, ati amata lamaan kee fixatteetuma dhufte jechuudha guutumatti? Amata lamaa fixeetan dhufe. Okay, birri achi meeqa namaa kafalan? 150. Doolaara 150 jechuudha. Okay, doolaara 150? Oh, doolaara 150 baay'ee xiqqaadha doolaara 150. Hayyee? Yoo asitti ammoo yoo manazzaramu birri xiqqoodha gadi bu'aadha. Okay, baay'ee xiqqaadha. Okay, haalli nyaata arabni nyaata namni dhorkatan jedhe. Haalli nyaata ammaa namarroon dhooggatan. Nyaanni jira garuu yoo birri dhuma malee kifiyyaa irratti ammoo xiqqoodha baay'ee. Biyyoota biraa irraa jechuudha. Birri gadi bu'aadha. By the way jechuudha. Lubnaan jechuun biyya hiyyeettiidha. Biyya Arabaa keessaa isinuu biyya hiyyeettiidha. Saniifuu mindaan isin namaa kafaltu baay'ee du'aadha jecha biyya xiqqoodha. Deemuu hin qabdan biyya sanii. Biyya san karuma fedheen hin deemin hayyeetiin isin gorsaanii. Kanarraa kaafe mudannoon haalli achii gartee lolaan wal qabatee ka'a. Ijoolleen teenya achitti lubbuun isaanii dabartallee hin dhabamtu lola kana baay'ee fooqee hedduu diigamaa ture. Saniif jecha imbaasiin biyya sana jira imbaasiin Itoophiyaa. Imbaasiin jira garuu seeraan naman keessummeessan. Jira. Naman gaafatan. Okay, hayyee kan biraa ijoolleen achitti maal faa rakkatume? Mana jijjiirrachuunis rakkoodha. Tokko ammoo birri ammoo ergachuunis baay'ee rakkisaadha. Waan akkasiitu jira. Birrillee dalagattallee ergachuun rakkisa jechuudha biyya sanitti. Biyya hamtu akka malee hamtu jechuudha biyya san. Hayyee lolli isinitti ta'e naannootti jirtu sanii lolli ta'e lolli Iraanii fi Israa'elii kun hagam takka isin sodaachise? Lolli immoo baay'ee nama sodaachisa yoo karaa biyya biraatti karaa baadiyyaatti baqannee maatii wajjin jiraataa turre. Sammuna lolaa san jechuudha. Gaafa jalqaba lolli eegale. Akkasitti jiraachaa turre. Magaalaa keessa baafatanii moo? Baadiyyaa keessa. Akkasitti jiraachaa turre. Arabuma wajji baafatan? Okay, mudannoo hamtu taatiin daganne hawaan nama gaddisiisa maaltu si mudate amata lameen kana keessatti biyya Arabaa deemuu keessatti? Mudannoo namtuun yaa biiroo kan turetu biiroo gisee biiroo ture. Asii yoo mana tokkoffaa nan deeme inni naa ta'u didee mana lammaffaan seenee achi booda biiroo torbaan tokko akkasin ture. Biiroo keessaa immoo bakka biiroon baay'ee nama sodaachisa. Kophaatti nama gatanii namatti cufanii faa nama biraa bahu. Adagaan tokko osoo namarra ga'ee achumatti duuta malee bakka homaa namni si dhaqqabu hin jiru jechuudha. Biirootti? Biiroo keessatti. Cufasi cufanii si biraa deemu. Innaan nyaanni hin jiru bishaan hin jiru baay'ee ulfaataadha dhugaa beeruutu jiraachuun. Jiruun biiroo keessaa jechuudha? Akkas. Nama hedduudhaan akkasitti isin rakkisanii? Ijoolleen hedduudha. Biiroo keessa? Ijoolleen hedduudha. Ijoolleen achi keessa maatii warra fudhatanii Araboota waliin walii galuu didanii kan biirootti deebi'uu jiranii. Yoo achi keessatti ammoo biiroo keessa baay'ee ulfaataadha garuu baay'ee hamaadha. Dura dallaallee isarraa si fuudhee achi si geesse? Dallaalli asii Itoophiyaa Dubaay na fide Dubaay irraa ammoo karaa san deeme.
Okay, amma bakki tira katatunga biro tam khaisa. Dubai timo Beirut. Beeruuti keessatti. Beirut. Beeruuti keessa. Okay, akkuma isin dhageessan gaa warroottan gartee daldala irraan deemtan gizeeniif achi dhayxan dalagaan madaamin si filattee waan sin fudhatiniif jecha akka Saudi Arabiyaa akka Jordan akka Dubai seera qabeessaan namni madaamin si filattee waan sin fudhatiniif jecha gizeeniif achi dhayxee biirootti daldallee hanga dalagaa argattuuf jee achi si tursiisa achi si rakkisa jechuudha wanni inni si rakkisu nyaatumaa fi dhugaatii kana miti biiroo keessatti nyaanni gaan hin jiru inni maallaqa nama baasuun fedhu jechuudha. Miti. Ay nama arrabsu to warri Itoophiyaa achi keessa jiran iyyuu akkana rakkoo akkanaa ta'u jettee si dhagaani si arrabsu. Akkuma kabajaan hin jiru si arrabsan gizee ati rakkolleetti himattee jechuudha. Hedduu rakkisaadha seeraan ala jechuudha dallaalaan biiroorraan osoo hin ta'in biiroo seera qabeessaan osoo hin ta'in dallaalarraa yoo deemtan akkasiin rakkattanii amma isin tungaa nama achi dhaqee dhufe ammaan tana biyya akka Kuwaitii biyya akka Saudi Arabiyaa biyya akka Dubai deemuu dandeessin maan tana biyya tana jijjiirrachuu feeti ammaan tana ammallee deebitee dalagachuu feeti ati gizeeniif biyya tana deebitu amman lama booda biyyi tun sii ta'uu diddee ammallee biyya bira deemuu yaada qabda. Yaadan qabaye kara biyya biraa deemu yaa waggaa lama birrii xiqqoodhas waan ta'eef yaa achi hojjetanii ammoo uumaa namaan godhu birriin biyya sanii ammoo kara Dubai akka Kuwait Qatar deemuu fedha amma. Okay, asitti amata lamaan dalagatte sani gizee biyya dhuftu haalli jireenyaatis si jiraachisuu hin dandeenye jechuudha. Qaaliidha jireenyi dalagaan hin jiru akkamiin lamada biyya irraa ba'uu filatta? Haalli jireenyaa baay'ee ulfaata Itoophiyaa irra. Haalli jireenyaa baay'ee ulfaata. Ammoo kara biyya sanii deemee ammoo kara biyya gurguddaa biyya birrii shaggaa nama kafalan deemee achi hojjedhee achi deebi'eeti. Akkasii yaada. Okay, jiruun Itoophiyaa qaalii jechuudha. Inni ulfaata baay'ee. Asuma inuma ta'an feetu? Fedhu. Fedhu lakki nan deema. Okay, hayyee akka gaafa ati addisii gizee haarawaa san biiroo teessee rakkattu san immoo jiru Itoophiyaa tanaa turre si wayya. Gaafii ulfaata na gaafatte. Lameen tanarraa filadhu jiru Itoophiyaa irra ulfaata moo hanga biirootti si rakkisa sirra ulfaata? As ulfaata. Itoophiyaa ulfaata jireenya Itoophiyaa baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuuf amma namni baay'ee galuuf baansi birrii baay'ee qabaachuu qaba. Tokko tiraanspoortiin akkasii lammaffaa moo yoo baate shaayii bunnaa jechuu jira. Kanatti baay'ee ulfaata moo biyyuma ormaa sanii deemanii dagalakatanii kara biyya ofii deebi'uu wayyan jedhaan kara kootiin. Dhageessan gaa biyya itti dhalattee guddatte keessa jiraachuurra biiroo biyya sanii dallaalis rakkisuu turre caalaa. Akkana jechuun biyya itti guddatte tun gonkumaa carraa jiraachuu siif hin kennitu jechuudha. Jiraachuu jechuun ati akkanuma fiiguu qofa osoo hin taane dalagaan argattu ammallee biyya tana gaa shamarroonni akkasuma dargaggoonni dalagaan qaban fuutee heerumtee bultii ijaarrattee gad dhaabbachuufis maallaqa mana si feessisaa wanni kun hundinuu Itoophiyaa keessa hin jiru jechuudha. Jireenyiin ulfaataa wanni hundi qaalii jechuusiiti. Qaaliidhaa haalli jireenyaa qaaliidha manni kiraayii qaaliidha. Itoophiyaa keessa baay'ee wanni rakkishaa yoo jiraatte isinii immoo ifaa ifa kana mabiraatii kanaa fi bishaan qofa. Bishaan Itoophiyaa keessa rakkisha bishaan gizeen siin yoo mootummaa rakkisha ifaan kunillee rakkisha kafaltii guddaan qabu inni bareedaadha wanni biraa qaalii taaskiin qaalii nyaata dhugaatiin wanni hundi qaalii sigaltee misaniifu shamarran biyya tana ani by the way jechuudha niin beeka yeroo duniin hordofa waan ta'eef jecha hogguutu akka biyya arabaa deemtee dalagattee dhuftee jechuu shamarran Itoophiyaa teessu takka illee hin jirtu hundi isii biyya jijjiirratti ni deemti. Achuma deemanii dalagatanii lafa bitatanii mana faarra ijaaratanii tura keessa eega umriin isaanii deemte faa galan akkasuma eega umriin isii deemte faa galan malee amma yeroo humna qaban tanatti inumaas ta'uun fedhan jechuudha Itoophiyaa tana keessa. Saniif jecha jireenyi Itoophiyaa kun hedduu rakkisaadha. Mootummaan Itoophiyaa jechuun by the way dargaggoota shamarran hojii uumuu irratti dalagu qaba. Waan kanaan jabeessedha amma mootummatti akka dargaggoonni baay'een biyyarra hin deemne akka shamarran baay'een biyyarra hin deemneef warri dhufelleen takka carraa hojii uummatee akka jiraachuu danda'u mootummaan irratti hojjetu qabaan jaawaan kana hanqina guddaa qabdi bakka tanaan biyyi Itoophiyaa tuni. Saniif jecha tanaaf biyyarraa dhufaniituma deeman dhufaniituma ji'a lama sadin ta'anii numa deeman jechuudha. Amma ati eega dhufte hagam takka
ji'a afur ji'a Kuno isin amma eega Beeruut irraa dhufte ji'a afur qofa ji'a afuritti Dubaay Saudi biyya bareedduu nu erginaan jettee na bira dhufte online irra na beeyti yoo barbaadde Saudi Arabia seera qabeessa yoo barbaadde Kuwait yoo barbaadde Dubaay deemuu dandeessa ammaan tana afaan illee ni beekti ogummaa illee ni beeyti garuu hoggu takka biyya Arabaa dalagatanii yoo dhufan shamarran keenya biyya tanan ta'anii yeroo hedduun hin harkaanii baay'ee nama gaddisiisa isinuu dhageessan gaa jiru biiroo biyya Arabaa rakkachuu turre caalaa jiru Itoophiyaa keessa jechuudha hedduu ulfaata jechuudha Itoophiyaa keessa warri biyya Arabaa jirtan tokko ofitti hin dhufina akkam jemmee maal jettaa warra dalagatu jiru. Ay achuma taa dalagadhaan jedhaani kara Itoophiyaa kan galle achuma taan jedhaan dhaamsi kiyya. Sababni yoo jiruun ulfaataadha ka Itoophiyaa keessa dhufanii ammoo birruma hojjetan siffata malee homaa faayidaa hin qabu. Okay, birruma achi dalagansan nyaachuu asii achumatti rakkatanis ammoo dalagataniiti waa wayii harkatti qabataniiti akka dhufanii jedha. Kun ogaa nutis waanuma kana isinii dhaamuufi viidiyoo waraabnee viidiyoo kana daawwadhaa yuutuuba dabbalshawullee sabiskiraayib godhaa. Facebook irratti gadiin isaa Facebook illee follow godhaan isiniin jaa ergaan asirra guddoon maal ni beeytanii jiru Itoophiyaa kana dalagaan akka hin jirre ammallee achitti maallaqa akka qusattanii waan dalagattan irraa ittiin jiraachuu akka dandeessan biyyatti waa godhachuu akka dandeessaniif achuma turtanii akka dalagatan isinii dhaamaa jirti jechuudha. Maallaqa illee kan balleessine maal jettaan mee warra mana madaamii maal dhaamtaaf? Warra qimami mana madaamii yoo maallaqa keessan seeraan qabadha yoo asii warra keessanis yoo ta'e obboleessa abbaa mana keessanis yoo ta'e maallaqa akkuma argitanii ittiin erginaan jedha. Seeraan maallaqa keessan qabadhaati hojjedha kara Itoophiyaa galaati yaa waan keessa wayii hojjedhaan jedhaan. Honnoo dhageessan gaadhaamsaa maallaqa keessan qabadhaa walirra kakkaadhaa yoo namni akka rakkate jiraate qofa maatii keessa gargaara achi booda birrii keessa walirra kaadhaa biyya gala akka lammata biyya Arabaatti hin deebine asitti akka hojii uumachuu dandeessanitti hojjedhaa birrii walirra qabadhaa isiniin jechaa jirti nagaan nu tura viidiyoo share godhaa addunyaarra waliin ga'a.